hiriira isaanii qabatanii eeggachaa jiranii asirraa hamman dhimmi keenya deebii argatutti iddoo kana gadi dhisnuu jechaa jiranii akkasuma warri as keessa jirtan kan viidiyoo kana dhaggeeffataa jirtan argaa jirtan sheer godhaa obboleeyyan teessan bira isin jedha galatooma. Mee amma yaada takka kan isinirraa fuudha. Mee maal yaada maal asirra wal geettan? Sababni waan asirratti wal geenne jechuudha. Qeerroo biyya keessatti dhumaa jirtuuf deeggarsa ta'uu fi qeerroon as keessa jirtan rakkina koottaa asitti ayyee galatoome. Itoophiyaa Hoolaandii keessa jirtu. Ayyee galatoome. Atoo maal isin wal geettan haadha? Amma torban tokko asiin deemnu asitti jirna nuyi nyaata fi iddoon bulmaataa nuyi cinqu ijoolleen achi ijoolleen biyya keessa jiran xiyyiitii sodaa malee du'a sodaa malee hidhaa sodaa malee halkanii guyyaa qabsaa'aa jiru. Kanaafuu bilchiginnaan biyya keenya haga uummata keenya ajjeesuu dhaabdutti warra ajjeese haga seeratti dhiyeessanitti liidaroota keenya amma hiikanitti imbaasii kanarratti nagaadhaan hojii gaggeeffachuu hin danda'an. Birrii asii galataniin uummata keenya maaliif asii wal geettan? Wanti nu asitti wal geenneef hidhama biyyatti namni keenya hidhamaa jiru, du'iitii biyyatti namni keenya du'aa jiru. Kanaaf sagalee ta'uudhaaf as geenne nuti Oromoon biyya kana jirru haga ambaasii kana biyya kanarraa cubsiifnutti nuti duunee Oromoon haa bilisu. Galatoome. Yaada qabdaa? yaada qaba. Wanni nuti dhufneef uummata keenya biyya keessatti dhumaa jiruu fi du'aa jiru kana akka du'aa fi hidhaan irraa dhaabattuu fi imbaasiin kun as taa'ee osoo uummanni keenya achi dhumu asii gargaaraa waan jiruuf akka jarri gargaarsa dhaabduuf imbaasii kana gurgurtaaf guyyaa irraa dhufne. Kanaafuu warroonni haftanillee warroonni biyya tana keessa jirtan dafaan nu akka ba'a. Galatoome. Yaada qabdaa? Qabsaa'anii kufaa qabsanii. Yaada qabdaa? Maaliif asii wal geettan meesina kun asirtanitti? Sami. Aboo maaliif as dhuftan har'a? Guyyaa har'aa kana kan dhufneef imbaasii biyya Itoophiyaa jedhamtu kan uummata Oromoo fixaa jiran jechaadha. San mormuu dhufnee saba keenya kan biyya keessa jiru sagalee ta'uudhaaf dhufnee ammallee hanga hoggannoon teenya kana hidhaa hiikamtutti imbaasii kana gadhiisnee akka hojii deebi'an hin goonu jechaaf dhufne. Galatoome. Maal jechuu feete Ahmad? Wanti an jedhuu barbaadu. Oromoon biyya kana keessa jirtan. Biyyi kun fageenni isii lafti tireenni sa'aa 3 caalaa deemu hin jiru. Kanaafuu namni